Kanaafi inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kottaa abdii keenya beeksisuutti qabannee hin jabaanna. Bata dureen koo galgala kana abdiin kee si yeellasisu. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 6 akkas jedha. Namni waa'ee kootiif abdii hin kutanne gammachuu attamii qaba. Haalleluuyaa. Ilaalame ani abdii kenneera. Warri immoo abdii koo kanatti qabamanii jiraatan attamaa gammadanii akkam namatti haa tolu. Akkam gammachuu addaa qabu jedha. Warri waa'ee Yesuus Kiristoosiif abdii hin kutanne baga gammaddan. Haalleluuyaa. Gammachuu guddaa sin eeggata. Luuqiyaas keessatti akkas jedha bare. Isin gammachuu qulqulloota ergamoota wajjin hirmaachuudhaaf jirtu jedha. Yaa warra abdii qabdanii har'a isinitti dukkanaa'e malee boru ifatu jira. Har'a dhabdan malee boru hin argattu. Har'a jala aantan malee galmeen keessan boru irradha. Haalleluuyaa. Ganamni kee har'aa yoo gaddeebi'aa ta'e iyyuu Iyyoob keessatti akkas jedha bare. Har'i kee gaddeebi'aa yoo ta'e iyyuu boriin kee guddaa hin ta'a jedha. Jalqabni kee gaddeebi'aa yoo ta'e iyyuu xumurri kee guddaa. Jalqabni kee dukkana yoo ta'e iyyuu inni abdii siif kenne kun immoo maal godha beektaa ifatti geeddara. Kanaafi Isaayyaas boqonnaa 60 keessatti ifti Waaqayyoo si ba'eera jedha. Egaa namni waa'ee kootiif abdii hin kutanne haa gammadu jedha. Attamaa gammadu gammachuu guddaa. Roomee boqonnaa 8:24 irratti nuyi abdiidhaan fayyine. Abdiin ijaan hin argamu. Abdiin ijaan argamu abdii miti. Namni wanta ijaan argamu abdataareedha. Abdiin keenya ijaan hin mul'atu. Garuu waan nu nyaatu dhoksaatti kan mul'atu hundumaa nurraa afaan qaba. Har'a ofii keessanii ilaaltanii kan borii keessanii hin gurgurina. Kan boriitu caala. Abdiin kee guyyaa borii waan haaraa siif qopheessa jira. Sabni Israa'el gaafa lafti irraa bari'u lagicha ce'an. Sabni Israa'el gaafa lafti bari'u Yaarikootu irraa diigame. Maaliif abdiitu manaa baase waan ta'eedhaaf. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa nuyi karaa hafuura qulqulluu abdii qajeelotatti lakkaa'amu karaa keessaa amantii eeggachaa jirra jedha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 nuyi karaa hafuura qulqulluu abdii qajeelotatti lakkaa'amu karaa keessatiin amantiidhaan eeggachaa jirra. Amma abdiin kun karaa kamiitiin? Karaa fooniitii miti beekaa kan argamu. Karaa hafuura qulqulluutiin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan argama. Abdiin kun malee yaada fooniitiin kan argamu miti. Abdiin kun jireenya foon irratti illee ulfina fida. Jireenya hafuura lubbuu irratti illee ulfina fida. Abdiin akkasii kun eessaa argama? Karaa hafuura qulqulluuti. Nuyi karaa hafuura qulqulluu abdii qajeelotatti lakkaa'amudha. Qajeelota eessatti? Warra samii keessaa Kiristoosiin Yesuusin qulqulluu jedhanii sagadan sanatti makamuudhaaf. Abdii akkasiitu jira fuuldura kee. Qorontos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti abdii akkasii erga qabaanne ni guddaa ija hin jabaanna jedha. Beeta akkuma jalqaba dubbadhe inni abdii isiniif kenne amanamaadha. Kottaa abdii keenya beeksisuutti hin jabaanna jedha. Qorontos 2 boqonnaa 3:12 irratti abdii akkasii erga qabaanne nuyi guddaa ija hin jabaanna. Diina irratti, rakkina irratti, abdii kutannaa irratti. Namni abdii qabu maaliidhaan beekama? Tokko shakkii malee amanatee kadhata. Shakkii malee amanatee kadhata. Faarfannaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti Waaqayyo waammata koo dhaga'eera. Shakkii malee kadhate. Kanaaf namni abdii qabu maaliidhaan beekama? Shakkii malee amanatee kadhata. Daawitis yeroo kadhatu keessatti Waaqayyo waammata koo dhaga'eera. Waaqayyo kadhata koo hin fudhata. Tuffii malee sin tuffatu inni abdii sii kenne kun namni si tuffachuu danda'a. Macaafa faarfannaa boqonnaa 45 lakkoofsa 19 irratti gaafa dubbatu sagalee Waaqayyo Daawitis inni fedha warra isa sodaatanii ila dhaggeeffadhaa. Warra abdii qabaniif jedha sagaleen kun. Inni fedha warra isa sodaatanii fiixanii hin baasa. Iyya isaanis immoo hin dhaga'a. Isaanis hin oolcha jedha. Abdiin kee si oolcha diina jalaa. Ibidda dhaloota baay'ee nyaate jalaa si oolcha. Bineensa dhaloota baay'ee nyaate jalaa si oolcha. Daani'el hin oolee obboloota koo. Maaliif beektu Daani'el guyyaatti si'a 3 amanatee shakkii malee hin kadhata ture. Garuu Waaqayyo kadhata isaa hin dhaga'e. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti sagalee Waaqayyo gaafa dubbatu otoo hin mamin amantiidhaan kadhadhaa jedha. Namni mamu akka dhaha galaanaa asiif achi raafamuuti jedha. Dhaha galaanaa hin beektu bubbeen gaafa itti ka'u asiif achi dhahamee achi as deebi'aa achi raafamaa homtuu keessaan ba'u garuu kana beeka. Abbaan kee inni abdii siif kenne amanamaadha isatti shakkin.
Jireenya kee guutuu isumarratti gatii dhiisi. Yoo haalamma keessa jirtu mijachuu iyyuu baate akkasii mijeessu amantiidhaan isarratti gatii dhiisi. Akkasii dabale Waaqayyo waan isiniif yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa isarratti gatadhaatii dhiisaa jedha Phexros keessatti. Phexros isa duraa boqonnaa 5:7 irratti. Otoo hin himamin kanaaf namni abdii qabu maaliidhaan beekama? Amanatee shakkii malee kadhata. Inni lammaffaan namni abdii qabu maaliidhaan beekama? Inni lammaffaan amantiidhaan beekama. Amantiidhaan dhaabata. Amantiidhaan socho'a. Amantiidhaan karra jallootaa diiga. Amantiidhaan kakuusaa bira ga'a. Amantiidhaan mul'ata arga. Amantiidhaan jireenya isaati irratti waan haaraa fida. Qorontos isa duraa boqonnaa 3:13 irratti amantiin abdiin jaalalli darbanii jiraatu jedha. Amantiin gaafa si keessa jiraatu dabarsee si jiraachisa. Namni abdii qabu maaliidhaan beekama? Inni sadaffaanii bubbee biyya lafaa hin dhaggeeffatu. Holola biyya lafaa hin dhaggeeffatu. Haala garagaraa dhaga'ee hin raafamu. Sabni Israa'eliin hin raafaman. Waaqayyo biyya aannaniif dammaatti sinan galcha. Warra argitan kana deebitanii argitanii jedheen. Jarri kun baay'ee sodaatan. Gaafa fuulduratti deemani galaanni hafuudhaan cufeera. Duuba gaafa ilaalani konkolaattonnii fi warri isaan balleessuudhaaf kaan meeshaa waraanaa baattatanii duubaa gadi jedhanii jiru. Jarri kun kana gidduutti du'aaf jireenya gidduu galan. Nama abdii isaa fixee ture lafa awwaalaa yaada beekaa. Isaan odoo jireenyatti jiranuu eessatti awwaalamna? Asamma lafa onaadhaan reeffi keenya as keessatti lafa onaa keessatti yoo awwaalameeyyuu hin ta'u. Akkamitti kun ta'a jedhanii sodaataa turan. Bubbee biyya lafaa dhaggeeffachuu jireenya namaa yeellasisa. Namni abdii qabu maaliidhaan beekama? Holola namaan dhaggeeffatu. Waan diinni jedhuun dhaggeeffatu. Nama ilaalee na deemu Waaqa ilaalee adeema namni abdii qabu. Bubbeen dhaggeeffatu. Karoora isaa yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin godhatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:16 irratti bartoonni Gooftaa Yesuus hin raafamani bubbee dhaggeeffatanii hin sodaatani. Garuu inni abdii isaaniif kenname isaanuma bira jira. Kadhataa biraa yeroo soqqetti haala sodaatanii, qilleensa sodaatanii, dukkana sodaatanii gaafa socho'uu jalqaban bubbeen isaan raasuu jalqabe. In obsa inni arfaffaan. Namni abdii qabu maaliidhaan beekama? In obsa haala rakkisaa. Haala mijatu keessatti haala mijanne keessatti maal ta'a? In obsa. Maaliif obsa beektu? Abdii akka qabu beeka waan ta'eedhaaf. Abdii akka qabu waan beekuudhaaf rakkina hundumaa beela qullaa ta'uu hin obsa. Abdii akka qabdu beekii obsi jabaadhu. Inni abdii siif kenne kun si muuda jalloota duratti. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irratti obsi qaramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uunis garuu maal fida? Abdii fideedha. Obsi maal of keessaa qaba? Qorumsa of keessaa qaba. Qorumsi maal of keessaa qaba? Abdii of keessaa qaba. Inni abdii kenne kun eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Inni dhuma namni abdii qabu maaliidhaan beekama? Fuuldura isaa ilaala malee booddeen ilaala namni abdii qabu. Nama abdii kutatetu jireenya isaa sareetti kenna. Jireenya isaa biyya lafaatti kenna. Jireenya isaa namatti kenna. Sammuu ofitti dabarsee kenna. Waaqayyo ofii keessanitti dabarsee isin hin kennin. Namatti dabarsee isin hin kennin. Abdii keessan keessa jiraadhaa maqaa Yesuus. Filiippiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra moonii argachuudhaan maal nan godha? Nan kaadha. Namni abdii qabu obboloota akka muka bishaan qarqara dhaabamee yeroo hundumaa lalisuuti. Yoo bubbeen itti baay'ateeyyuu. Mukni bishaan qarqara dhaabame bubbeetu gubbaarra raasa malee hundeen isaa jalaan maal ta'aa jira? Soorachaa jira. Faarfannaa boqonnaa 3 boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa gaafa dubbatu sagalee Waaqayyoo maal jedha? Karaa jal'oonni cubbamoon irra adeeman irra kan hin adeemne inni gammachuu qaba jedha. Addunyaan tuni nama yeellaasisuudhaaf karaatti nama hambisuudhaaf baay'ee xaarti. Garuu inni abdii siif kenne si yeellaasisu badhaasa siif qopheessee jira. Ulfinatu jira abdii keessa. Kabajamuutu jira abdii keessa. Lafa gadi irraanfatamanii yaadatamuutu jira abdii keessa. Odoo abdii qabdanu akka nama abdii hin qabne jireenya har'aa keessatti raafamaa kan jirtan foonni isinitti ulfaatee namni isin rakkisee qilleensi isin rakkisee haala baay'ee keessatti abdii kutachaa ofitti kan deebitan jira Yesuus seenaa kee jijjiiruudhaaf. Jira Yesuus. Haleluuyaa. Lafee abdii keetii kan si jalatti cabse mogolee abdii keetii kan si jalatti laaffise sirraati gargar baase.